tuutni gadaa sabbaqaa jiila guyyoota 12 turuu jalqabu ifatti sirna baniinsaa eebba abbootii gadaatiin saaqameeti jira. Ayyaanicha irratti abbootiin gadaa Oromiyaa guutuu irraa odaa bultum jalatti kan wal gahan yoo ta'u sirna baniinsaa dheengadda jalqabame kana irrattis hirmaataniiti jiru. Dabalanni oduu tanaa akka itti aanutti dhiyaata. Odaalee Oromoo shanan jiran keessaa odaan quxisuun heerri Oromoo jalatti guutame. Odaan bultum barana bitooteessa 7 irraa eegalee hanga bitooteessa 18tti jiloota garagaraan gadaan sabbaqaa gadaa dhiphisaaf alangaa dabarsuuf sirna irra jira. Turtii guyyoota kana keessatti akkaataa aadaa fi heera uumaa gadaa ituutiin qophiileen garagaraa ni qophaa'u. Qophiilee kanneen keessaa goojjoon 8, kormi 8, dhibaayyuun 8, eelaawwan 8, haqaaraan 8, killi 8, kaasni 8, okkoteen 8, okoleen 8 fi wantoonni biroo hedduun ni qophaa'ani. Sirni saaqinsaa guyyaa dheengaddaa kunis eebba abbootii gadaa fi manguddootiin eegalamuutu ibsame. Waajjirri kominikeeshinii godina Harargee lixaa barruu gabaabaa dhimmicha irratti maxxanseen gadaan qabeenya Oromoo qofa osoo hin taane kan biyya Afrikaa fi addunyaati jee. Gabaasni komishinichaa itti fufuun akka jeetti sirni gadaa sirna bulchiinsa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaan uummata Oromoo ittiin murteeffamu kan uummanni mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Sirna baniinsaa kana irratti artistoota dabalatee namoonni bebbeekamoon argamuun uummata bohaarsaniiti jiru. Ayyaanni odaa bultum kan ituun gadaa jalatti jijjiirratu baroota darban keessa guyyoota 8 qofaan kan xumuramaa ture yoo ta'u inni baranaa kun ammoo guyyoota 12 akka turuutu ibsame. Guyyaan duraa keessummoota Oromiyaa guutuu irraa sirna kabaja guyyaa dhaloota heera kabajuun dhufan itti simatan yoo ta'u guyyoota hafan keessatti sirni halangaa wal harkaa fuudhuu ni gaggeeffama. Abbaan gadaa yeroo halangaa dabarsuu eebbiftu barsiisii abaartuu balleessii jechuun halangee eebbisee kennaafi. Abbaan gadaa haarayni gadaa fudhatus erga eebbisee booda caasaa bulchiinsa isaanii fi kaayyoo fi karoora fuuldura ittiin taliguuf jiranis hawaasaaf ni ibsan jaameetii eegama. Akkuma Oromoota biroo Oromoonni ituutis marsaalee 5 sirna gadaa mataa isaa qaba. Isaanis horata, horaa bulaa namaa sa'an jechuudha. Sabbaaqa qabeenya dachaan horadhaa jechuudha. Dhiphisa yookaan badhaadha addunyaa bal'oo argachuun jireenyi gaarii nageenyi keessatti mirkanaa'ee jiraadhaa jechuudha. Garaan bal'adhaa, daagaa lafaan bal'adhaa, daraaraa horteen teessan haa bal'attu, daa'imni hedduun haa dhalatu jechuudha. Gosti ituu kurnanu marsaalee sirna gadaa kanarratti akkaataa waliin ittiin qooddatu qaba. Gadaan horataa baay'ee sabbaqaa afurgalaan dhiphisa yookaan badhaadha, alga, waayyee fi addaayyoo, fadata, baabboo, qaalluu fi gaamoo, daraaraa, gaadullaa fi arroojjiidha. Oduu keenya xumuraatiin godina